Shamaar kafni hordoftoota fi daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork. Nagaan keenya kabajaa fi jaalalaa bakka jirtanitti isin gahu. Egaa kan hordofaa jirtan as magaalaa Denver Koloraadooti marii hawaasaa obbo Jawaar Mohammadii wajjiniin hawaasni Oromoo Denver Koloraadoo taasisuuf adeemaa jiru kan daawwatan ta'aga. Nutis siyaatirraa imallee kallattiidhaan sagantaa kana isin agarsiisuudhaaf bakka kanatti argamnee jirra. Keessummoota qabadhee kan hin jira. Koree deeggarsaa kan OMN'ti kan na bira jiranii. Sagantaan kun jalqabuuf sa'a muraasa qofataaf. Mee sagantaa kun akkamitti deemaa jira? Maaltu ta'aa jira? Hawaasaaf ergaa maalii qabu? Akkasumas immoo magaalaa Denverii fi naannoo ishee kan jiraniif ergaa jara dabarsan immoo ilaala. Akkasumas immoo mormitootaa fi deeggartoonni Jawaar bakka kanatti argamanii jiru. Gama lachuutiin kallattiitiin kan isin daawwachiisnu ta'a. Haga dhuma sagantaa keenyaatti galu wajjin turaan affeerraa keenyadha. Hammas turtii gaarii. Egaa warri Denver Koloraadoo sagantaa keessan qopheeffattanii haga har'aatti turtanii sagantaan keessan har'a ga'uu isaatiin baga gammaddan isiniin jecha amma sa'a muraasatti isin yaafa. Mee maqaa keessanii fi koree deeggarsaa OMN keessatti immoo biyya isin qabdanii fi ergaa dabarfachuu barbaadan akkamitti jira maalitti jira sagantaan kun immoo kan jedhu daawwattoonni mana isaanii ta'anii addunyaa guutuun Oromoon hawaasni guutuun hirriba biyyaallee hirriba dhabanii kan asiillee hojii dhiisanii ta'anii isin hordofaa jiru gaa. Mee isaaniif ergaa maalii qabdu isin irraan jalqaba? Maqaa keessan irraa nu kaasaati. Maqaan kiyya Maamma Bulloo jedhama. Sagalee sirriitti ulfuudha. Maqaan kiyya Maamma Bulloo jedhama. Durataa waldaa komunitii Oromoo Koloraadooti. Sagantaan kun maal fakkaata akkamitti deemaa jira maal irra? Sagantaan kun haga guyyaa wixineerra jalqabneetiin uummata keenya kakaasuudhaan qaama adda addaa walitti waamuudhaan qindeessuudhaan halkanii guyyaa irratti hojjennee guyyaa kana geenne uummanni keenya bal'inaan ka Koloraadoo keessa jiru ka magaalaa kana maayila dhibbaa ala jiru keessummoonni isteet adda addaallee dhufanii jiranii qophii kana irratti hirmaachuudhaaf akka gaariitti qophoofnee jirra. Milkiin akka xumuramus abdii qabna. Warreen nu hordoftaa jirtan sa'a lamatu hafee bakkee jirtanii garan akka dhuftan asirraa kenna. Warra Koloraadootiin qophii kana milkeessuudhaaf yaaliin isin gootan guyyoota hedduu irra rafne qophii kanarratti hedduu ulfaadhaa jedha akka durataa waldaa uummata Oromoo Koloraadootitti ulfaadhaa kanuma fakkaataa sagantaa kana akka gaariitti xumuruudhaaf xiqqaan guddaan akka mana keessatti nafne hedduun isaanii boqonnaa dalagaa irra haga guyyaa 2-3 namoota hedduu fudhatee jira waan kana milkeessuudhaaf warri nu mormanis mirga qabu immoo gara seeraatiin nama nu mormullee ni jaalanna nuti immoo kan nu mormullee nuuf humna ta'a humna Oromoof ta'a karaa nagaatiin karaa seeraatiin yoo nu morman nuti seeraan mormannaa yoo uummanni kun gadi bu'e nuti immoo gadi bu'uu hin qabnu hawaasa keenyaaf ka himuu qabnu nuti immoo ol samii jennee yaaduu qabna. Waan badaallee nu dubbatan akkan dubbanne akkan arrabsine hiriira akkuma mirgi kun mirga dhala namaa itti kabajamee Ameerikaa jechuun namuu yaaduu fi dhiyeeffachuu hin danda'a karaa nagaatiin kan mormullee karaa nagaatiin morma karaa kanaan akka deemuu barbaanna nuti immoo hamlee guutuu nuu kennaa mormiin kun kanuma fakkaataa dhiyaadhaa jira. Galatomaa isinillee mee maqaa keessanii fi itti gaafatamummaa keessan koree deeggarsaa hawaasaa kan OMN keessatti fi kan Denver Koloraadoo keessatti kana malees sa'a muraasa booddee sagantaan keessanii jalqabaa mee hawaasa gargaarsiin qabdan kana laachisa. Maqaan kiyya Gammadii Ukeetii. Maqaan Gammadii Ukeetii ani community keessatti facilitator OMN ammoo local chapter ta'anana naani dhaamsi hawaasa kiyyaaf qabu keessaafuu hawaasni Koloraadoo Port Morgan Greenlee cufti keessan adda guyyaan adda guyyaa xiiqiiti guyyaa ka du'e malee Denver Koloraadoo fi naannoo ishee kan isaaniif dhaabaa isaaniif dhaamaa jira. Koloraadoo fi naannoo isii magaalaan argamtu cuftinu guyyaan kun guyyaa xiiqii kana namni hafe ka jiru malee ka du'e waan hafe ka du'e malee ka jiru waan hafe natti hin fakkaatu. Kanaafuu namni cuftinu hin dhufa jenneeti abdiin eegaa jirra jecha. Fadha galatooma. Mee isinillee akkuma kana maqaa keessanii fi ergaa isinillee sa'a muraasa booddee sagantaa dabarfatan kana keessatti mee akkasumas immoo haala sikiriitii waan garaagaraa keessatti
yeroo ati dubbattu argeetanii ture haalli dhimma nageenyaa haalli seekuritii maal fakkaataa hawaasni keenya mana taa'anii kan yaadda'an jiru kan isin hordofaa jiran jiru wanti kun maal fakkaataa mee walumaa galatti nu dhiyeessitu. Okay, duraan dursee tunni OMN galatoomaa isiniin jaa guyyaa muraasa kana keessatti gartee hawaasa keessaniif yeroo gabaabduu tana keessa qophootanii gartee amna dheeraa qaxxaamurtanii dhufuudhaaf galatoomaa isiniin jaa. Ani duraan dursa maqaan kiyya Mahammad Naawi naan jaani akka qoosaattis Maammee naan jaani gaheen kiyya hawaasa keessatti itti aanaa pirezidentii waldaa koomunitii Oromooti. Akkasumatti OMN keessatti itti aanaa pirezidentii kan nyaate jechuudha lokaal chaaptarii gammatti itti aaneeti poozishinii kiyya san fakkaata. Sagantaan irraa irratti hojjechaa turre hara securitytiin torbee takka guutuu hin rafne security baay'inaan qabna toroo nama 80ti akka gaariitti jechuudha leenjisnee qopheessinee akka gartee jeequmsi uumamnettis uummataa wajjinis jeequmsa akka hin uumnetti akkasitti irratti hojjenne jechuudha. Dhaamsiniin an qabu guyyaan irraa guyyaa xiqqeeti yeroo fi gartee teenyee wallaalluu miti jechuudha. Nurra duulaa jiran uummata kan balleessine nuti mirga keenyaa fi agartee falmachaa turreesi nama takkan tu'unne jechuudha. Firaa fi sabaa sablammii hunda wajjin jiraanna. Kanaaf jecha namni mirga qabu, namni haqa qabu, namni dhugaa qabu ni mo'a yeroo hundaa'u. Kanaaf rabbiin illee nu gargaareeti gartee akkasitti deemaa jirra. Kanaaf wanni kun waan xiqqii waan ta'eef uummanni keenya kan Kolooraadoo jirtan Denverii fi naannoo isii jirtan Fort Morgan bakka hunda kan jirtan osoo takka manatti nafna ilmaan keessanillee qabadhaati hottaati gartee jaalala OMN fi Jawaariif illee qabnu itti agarsiisaati diina garaa guba. Namni yeroo bakka baay'ee irraa dhufaa jira namni Nebraaskaa irraa dhufaa jira, Kansas City irraa dhufaa jira, isteeta adda addaa irraa dhufaa jira. Kanaaf hawaasni keenya martiin osoo tokko mana jalatti nafne argamaan isiniin jira. Kabiraatis Jawaaras qofaa miti bakka hedduu deemaa jira. Tuuriinsaa Awurooppaa deemaa, Kaanadaa bakka mara deemaa jira. Bakka kanatti gartee hawaasni keenya bakka jirtanii akka gartee tuurii kana cinaa dhaabbatanii qabsoo uummata Oromoo deeggartanii dhaamsa isinii dhaama harmaatii hedduu galatooma. Hai maqaan kiyya Abdurrahmaan Tukkee Aadannaan jedhani ani warruma waan kana mirkaneessu bakka koreetti isaa waliin qindaa'ee taa'u dura ta'aa koomandoo ka Denveriiti. Duraan dursee galata qabdanii si warri waan kana midhaasuuf jettanii fagoo siyaatiin irratti gizeedduu viidiyoon isin arguu turre deemtanii as bira dhufuu keessaniin galata guddaa qabdanii jajjabaadhaa wanni isin gootan waan nama boonsedha. Akka dhaamsatitti warra naannoo kanarraa Denverii fi naannoo isaanii jiru koomunitii keenya wannan dabarsu guyyaan haxaa namni cuftuu ni beeka. Guyyaa xiqqiti guyyaan cufti yaanii bakka kanatti hagam hagoolii jiruu fi tokkummaa keenya agarsiisuu itti mirkaneessuu dandeenyu guyyaan haxa jedheetini yaada. Warri qaran dhufin illee karaarra jirtanillee akka dhuftan abdii qaba. Namni adiraashaa kanallee hin beekne Radisson Hotel ka Paarkarii fi I-25 gubbaa jiru. Please akka isin dhuftuu dhuftaniitiniin waliin dhaabannaa fi jajjabeenyi Jawaariitiif OMN illee akka gootan kabajaan isin gaafannaa akka dhuftan isiniin jedha. Ana galatooma isiniin jedha wanta jedhu galatooma. Ayyoffadha. Hayyee gaamee bakka kanatti illee ija keenyaan kan arginetu jira. Galma bareedaa kana qabdanii jirtu. Galmatti illee namni namooti jira. Yeroo ammaa kanatti akkuma kanas immoo qaama dhimma nageenyaa wajjiniin hawaasa sakatta'anii kan galchaa jiran illee jira. Dhimma seekuritii wajjiniin illee akkuma kana wajjiniin wal qabate sa'aatiin illee sa'aatiin muraasatu hafaa jira. Amma hawaasa wajjiniin marii taasisuu fi inni akka waliigalaatti galma wajjin wal qabate waan hunda wajjiniin wal qabate hawaasa naannoo isteeta keessa jiraatan kanaa fi naannoo ishee jirtanii fi ergaanis akkuma waliigalaatti dabarsitan akka koree OMN'ttis haa ta'u hawaasa meembar Koloraadooti. Ani waliigalatti akka daawwannan dabarsu uummanni keenya saalchuu hin beeka. Qophii isaan irra jiranillee hin beeka. Waan hedduu argitee dura irratti qophaa'anii jiranii namni hafu hin jiru. Haala sekuriitii illee waan cufaayyuu koontiroolii goonee jira rakkoon tokkollee hin jiru.
Kanaafuu uummanni keenya qophaa'ee galmillee qabamee wanni cufti qophii waan ta'eef rakkoon tokkollee isaan hin mudatu koottaa argitee Jawaar jechuun he is our freedom fighters. Kanaafuu isa bira dhaabachuun Poolisoota biyya kanaallee argeera. Seekiritii Oromoo qofa otoo hin taane poolisoota biyya kanaallee bakka kana konkolaataa isaanii dhaabanii dhimmi nageenyaa baay'ee seekiuurd akka ta'e itti dhagaa kan argine. Isintu dhaabee kana isintu waan sirriitti poolisiin hawaasa eeguuf akkasiin dhaabdan. seeftii uummataa eeguuf jecha poolisii nama 12 qabna kaala hayirii goonee finne jecha isaan alatti kan mootummaan ammoo waan kana kontiroolii godhuuf fidellee nama hedduutu jira jecha. Kanaaf seeftiin waan takka rakkoon hin jiru jecha. Isaafis ta'e nuufis ta'e hawaasa keenya kan dhufuullee is guarantee wanni tokkollee rakkoon tokko hin jiru jecha. Abdii guddaa qabna jecha. Guyyaa kana ammoo akka itti milkoonnuuf akka argitee uummanni keenya guutuu dhufee nu gammachiisu abdii waa isinirraa qabnu OMN jechuun argitee ijaaf gurra keenya qofa utuu hin taane he is our freedom fighters. Akkasi fudhadhaa jecha. Uummanni keenyallee akkasi waan laaluuf hin dhufanii jennee abdii guddaa irraa qabna. Abdii guddaan eegaa jirra. Sa'aatiin sa'a 4 amma sa'a 4 ta'uu daqiiqaa xiqqoo tafe. Kanaafuu abdiimaan eeggannaa jecha. Meeshaa keessummoota waamtan deeggartoota qabdu keessummoonni immoo kan biraa mormitoonni immoo gara balbalaa irratti kan argine jirra. Kallattii hin daawwattoota keenyallee dhannee kan daawwachiisnu jira. Mee akkuma deeggartoota kanaaf ergaa dabarsitan mormitootaaf ergaan isin dabarsitan yoo jiraatu. Mormitootaaf kan dabaru bagaa dhuftanii mirga keessanii mirgi kuni biyya kana keessatti biyya guddate keessatti yaada mormuun seeraan baanii mormuun ni jira. Mirga keessanii bagaa dhuftaniitiin mormitanii karaa seeraatiin arrabsoo tokko malee amantii tokkoof nama tokkoo yookiin saba tokko irratti hin taane yaadaan mormaa jechuu barbaada. Dhufuun keessan bareeda. Kun immoo isin guuza qabsoo Oromoo yookiin galaa qabsoo Oromoo taatanii nuti immoo kaayoon Oromoon qabu ofiin bulchuu mirga guutuu Oromiyaa keessatti argachuudha. Mirga kana immoo isin hin argattanii mirgi kun isiniif hin ta'u, ilmaan Oromoof hin ta'u, Oromiyaaf hin ta'u, ilmaan cunqurfamaa hundaa hin ta'u jettanii afoo dhaabataa jirtanii. Kun garuu mirga keessanii. Nuti immoo ka beekuu qabdan ilmaan Oromoo ka qabsaa'uuf ka du'uuf abbaa biyyummaa Oromootiif biyya Itoophiyaa keessattiin ol kaanee deemuuf lammii lammataa ta'uu hin taane kamiyyuu saba isa wajjin tokko taanee deemuuf qabsaa'aa jirra. Kun akka isinii galuu barbaada. Nuti eenyurraallee amantii tokkorraallee ifnam tokkorraallee jibbaan qabnu isin jaalanna. Kan ammoo akka jibbaa uummata keessatti naquuf akka hin taane karaa seeraatiin karaa haqaatiin uduu mormitanii bareeda. Akka jibbiinsarraa jibbiinsi wanti fidu tokko hin jiru. Kaasitti saba Oromoo xiqqeessuuf gootanii asii biyya dhaqeetiin uummata achi jiru gaaga'uu ni danda'a. Kanarraa akka qusattanii karaa naamusa ta'een akka nama guddatee tokkotti akka nama biyya guddatee tokkotti usuu mormii keessan dhageessiftanii jennaan. Nuti immoo uummanni Oromoo ka Koloraadoo jiru isin jaalannaa wajjin jiraataa turree ammallee wajjin jiraannaa waliin dalagaa jirra. Isin jaalannaa walirraa nyaannee dhunnaa wal beennaa hundi keessanuu bardheeraa Koloraadoo keessa turree akkasuma kabaja akka walitti goonu karaa seeraan akka wal morminu uduu waliin arrabsine akka guddannee akka nama biyya guddatee keessa jirutti akka taasan warra mormitootaatiif dhaamsa isinii dhaamna. Isin jaalannaa dhaaburullee isin jaalannaa lammii biyya tokkooti. Nuti lammii Itoophiyaati. Nuti hireen qabnu tokko isinis qabna. Itoophiyaan sun tan hundaafuu qixa taatu barbaannaa. Isinillee hawwiin keessa kan akka ta'e nuu gala karaa seeraa ta'eetiin karaa akka nama guddatee tokkotti uduu deemtanii bareeda kan isinii dhaamu. Ulfaadhaa galatoomaa baay'eetiin galateeffannaa. Maal isin gargaara? Amma. Waan barbaadu. Amma alam bayna ala hubatan. Isi, eres.
Next right here. Yeah. It's about no difference. Yeah. Yeah. Camera ke saat kembali kanan kanan. Saya asyik akan kabajamtoota daawwattoota keenya kam jirtu nagaan keenya kabajaa bakka jirtanitti isin qaqqabu kan daawwachaa jirtan egaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork kallattiidhaan Denver Colorado irraa kallattiidhaan kan isinii darbaa jirudha. Egaa akkuma beekamuanii fi Haasiyaan Siyaatir irraa dhufnee sagantaa Denver Oromoonni yookaan koominitiin Denver Colorado marii Jawaar Mohaammed waliin taasisuudhaaf nuwaamanii Jawaar illee asitti argamaa egaa dhimma kana yookaan qophii kana kallattiidhaan isin biraan ga'uudhaaf dhufnee Haasiyaan gammaa akkamiin argitetti? Egaa akka arginetti hawaasni gara galmaatti seenuudhaan kan jiru dhimma nageenyaa wajjin wal qabatee taasifamu yoo jiraate wanta bareedaadha kan jiru poolisoonni isteeta biyyattii bakka argamee jira gareen mormitoota immoo balbala fuulduratti jiru gadi baanee illee kan daawwachiisu akkasumas illee intarneetii tokko tokko wajjin hin ta'aga galmi wanti hundumtu qophaa'ee dhumeera gama keenyaan anis jirtaa maaliif jedhee gama editaraa fi ogummaa ogeessa kaameraa keenyaallee qophaa'ee nu eegaa jira laayifii isin dabarsuudhaa fi sagantaan olmoost gara jalqabuutti deemaa jira. Egaa daawwattoota keenya kanneen mana isaanii ta'anii daawwachaa jiran akkuma kanas immoo hawaasa Denver Colorado fi naannoo ishee kan jiraniif illee community bakka kan bu'an hundi isaanii ergaa dabarsanii turanidha hamma isaan irraa dhageenyetti wanta hundumaa xumuranii akka jiranidha kan isaan irraa dhageenye dhimma seekiriitii wajjin illee wal qabatee tuqa amma gaa sagantaan keenya gara alaatti deemnee gara mormitootaa keenya immoo deemnee wanta jiru daawwattoota keenya daawwachiisuu ta'a. Wanta hin jiru gaa amma yeroo hawaasa Oromoo warra Denver dubbisaa turte komentii daawwachaa ture daawwattoonni keenya hedduun nageenyi Jawaar maal fakkaataa sekuriitiin ganama yeroo jarri warri wacarsuni Jawaaritti dubbatan namoonni baay'een arganii turan itti fakkaate viidiyoo sanarraa ka'uudhaan daawwattoonni keenya hedduun nageenya Jawaariif xiqqoo yaadanii jiru. Garuu gaman waan daawwattoota keenyatti anis irra deebi'ee himuu kan barbaadu erga dhufnee walumaan kan argine poolisiin magaalaa Denver biyya kana keessa jiru lakkoofsan hedduu kan ta'e nageenyi Jawaarii fi akkasumas nageenyi hawaasa kanaa baay'ee bifa amansiisaarrallee kan jiruu fi rakkoon tokkollee akka hin jirre kan hubanne egaan kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaan marii Jawaar waliin hawaasa Oromoo Denver taasisuuf jiru daqiiqaa muraasa booda jalqaba. Mee immoo gara alaatti baanee warreen Jawaarin morman maal fakkaatu maaliif mormuu yoo dandeenye dubbisuuf yaalla bira deemnee dubbisuuf illee yaalla aynoo waan tokko tokko uumamuu danda'a garuu security illee waan jiruuf poolisii illee waan jiruuf rakkoon hin uumamne hin sodaannu kallattiidhumaan gara mormitoota bira singeenyaan waliin tura. Wajjiniin turan affeerraa keenya gaaggadummaatti
beekamu gaarraa Denver Colorado haalli qilleensa ishee baay'ee qorraadha baay'ee gadi bu'aadha. Snow jira. Snow jira cabbiitiin uffifamteetti jirti hedduu qorraallee. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa amma gara alaatti deemaa jirra bakkee warri Jawaar Morman itti argamanitti deemaa jirra. Kan isin keessummeessaa jiru Antasfaayee Aminaa, Haasiyaa Mahammadii fi Maadii Juneedii Ali stuudiyoo Siyaatirra asitti argamna. Haga xumura qophii keenyatti nu waliin tura. Vai, mas por favor. Gara laatti baay'irra akkuma argaa jirtan gama sanarra akkuma gidduu kana gochaa jirani waa jechuudha. Interview ታደርጋላችሁ? ኢንተርቪው ላድርጋችሁ? እሺ በአማርኛ ለምንድን ነው እስኪ የተገኛችሁት? እኛማ የመጣነው እዚህ ጀዋርን ለመቃወምና ስፖንሰር የምታረጉት እናንተን ለመቃወም ነው። ጀዋር ምንድን ነው? ተራ በተራ አውሩ። እኔ እየተከኛለሁ። ጀዋር ማለት ኪለር ሂዝ ስፖንሰሪንግ ዲስ ቄሮ የሚባል ኢትዮጵያ ውስጥ እነዚህ ምንም የማያውቁ መሀይም ስፖንሰር የሆነ ነው። ቄሮ ምንድን ነው ያደረጋችሁ? ቄሮማ ቸርች በርነር ምን ያላረገ ነገር አለ? አይሲስ ናቸው። ኢስላሚክ አይሲስ ኤክስትሪሚስት ሌላ ምን ልበል? ቄሮ አይደል እንደ ኢትዮጵያን የነበረው ለውጥ ያመጣ ቄሮ አይደል እንዴ? ኢትዮጵያ ነፃ ወጣችሁ በሁሉም ኢትዮጵያን እንትን እሺ አንድ ጥያቄ ልጠይቅሽ። እሺ እስኪ ጀዋር ግደሉ ቸርችን አቃጥሉ የሚል ሰምተሽ ታውቃለሽ? ባይደውይ ነው ፌስቡክ ፎሎወር ነኝ የሚለውን ሁሉ እንከታተላለን። እሺ እንደዛ ብሎ ያውቃል? ያ የት መስረጃ አላችሁ? ቸርችን አቃጥሉ ብሎ ያውቃል? እናንተ ግን ለምን ወጣት ኦሮሞ ለአንድ ሰው ለምን ሞተ? የትም ገና ለገና ለምን ሞተ? ለአንድ ሰው ብሎ ለምን ሞተ? ያው አንድ ኦሮሞ ለምን ሞተ? ያው ወጣት ኦሮሞ ለምን ሞተ? እሺ ተራ በተራ ነው። ለምንድን ነው ኦሮሞን የማይወክለው? አይወክልማ። ለምን
እስልምና ነው የሚያራምደው። ስለ እስልምና ያወራበት ቦታ አለ። አንተም ቴሮሪስት ነህ። እሺ አመሰግናለሁ። እሺ አንድ ልጠይቆት። አይፎንን አድንቅ። ምንድነው ጀዋርን እንድጠላ ያደረገው? ምንድነው ጀዋር አማራን ግደሉ፣ ክርስቲያኖችን ግደሉ ብሎ ያውቃል? ከወያኔ ጋር ይሻላል። እሺ በቄሮ በሞቱ በኦሮሞ በሞቱ እንመጣለን። ቆይ አንዴና ቆይ ኦሮሞኛ አይደለም ነው ድምጻችን ኦሮሞ ሙስሊም አንቃወም ጁዋር እንቃወማለን። ምንድነው ታዲያ? ገዳዮች ናቸው። ምን አደረገው? ምን ገዳዮች? ማን ነው ኪለር? ቄሮ ነፃነታችሁን አይደለም። ወያኔን ያባረረው ማን ነው? ማን ናችሁ እናንተ? ማን ናችሁ? አልሸባብ መልእክተኛ ነው። አፈልገም ጃዋር ለጥቅም የቆመ የኦሮሞን ጥቅም ለማስጠበቅ ሳይሆን የራሱን ከርስ ለመብላት ለስልጣን የሚሟገት ለገንዘብ ሚዲያ ብቻ በዚህ ሰዓት akkuma argaa jirtanii kabajamtoota daawwattoota keenya interviyuu kennaa sababiin keessa maalidha maal rakkattanii jedhamnaan interviyuu kennuus hin barbaadanii callisaniituma kan iyyaa yookaan wacaa jiranii. ኮት
kot. Evening. ተመልካቾቻችን እስካሁን እንደተከታተላችሁት ለደጋፊዎች እንደዚህም ደግሞ ለተቃዋሚዎችም ድምፅ ለመሆን ነበር እዚህ ጋር የመጣነው። ተቃዋሚዎቹ ጠይቀናቸው ነበር ለምን እንደሚቃወሙ ለምን እንደመጡ ያስተላልፉ ጠይቀን ነበረ። እንግዲህ መልሳቸውን በላይ እየተከታተላችሁ ነው። ሁላችሁም አሁንም እሺ ብለውናል፣ እሺ ብለውናል። የምናገር ከሆነ እስከ መጨረሻው ፍጻሜ አብራችሁ ቆዩ። ምክንያታችን ነው። እናመሰግናለን። Nandu bisa jalan kan orang. Kumin sare. Aku enggak. Mau nama godaan. Ayah kabajamtoota daawwattoota keenya. Kabajamtoota daawwattoota keenya amma immoo gama warreen Jawaariin deeggaran keessaa gurgurtaa irra akkuma argaa jirtanii gama bisala alaabaa kamaraatii asii immoo alaabaa Oromoo alaabaa Dabasummaa Oromoo qabatanii keessatti argamanii mee maqaan keessanii jedhamaa maal dhuftani sagalee keessa Maqaan kiyyaa Faatimaa Mahmud Aliiti. Deeggarsa Joo Hariif dhufnee uummanni naftanyaa kunoo asii dhiichisu jiranii waan akka duraa fuudhuu hin dandeenye ni moonaa irra. Mee akkamitti taajjabdi ati sagalee keenya dhaggeessa asii sagalee dhaggeessisu sagalee keessan isinii dhaggeessisna yenneen na interview goonu immoo ishin jedha akkamitti taajjabde mee ilaalaa turte? waan gama sana jedhamu Waan isaa suma haasawanii wanni isaan haasawanii waan faayidaa hin qabne gadi hin qabu ammallee warreen warreen Oromoo jabeessa malee nu laaffisu jabeenya dhufannaa. Ati yoo maqaan keenyudha sagalee keessa achi wajjin waan dhaga'amu sagalee keessa Ani baay'ee adeemee jedhama. maaliif dhuftee waan gama sana ta'aa jiru waan kun argaa jirtu? Numa kadhunneerta. Deeggarsa Jawaar Muhammad 2020 kenneeti kadhunnee inshaallah 2026 ta'a. Waan haga qophiin galma keessaa ga'utti itti fufnaa waliin turan.
rakkoo kennaa miti rakkoo isaanitti malee rakkoo kennaa maali rakkoo uummataati malee kuni garuu haa ta'u addunyaan beekuu qabdi uummanni Oromoo mootummaan biyyaallee uummata kana osoo argitu uummata kana beekuu qabdi hubachuu qabdi mootummaan ammoo kana garasiisa mootummaan uummata Oromoo ala biyyatti nuu barreessa mootummaan federaalaa Itoophiyaa kan beekuu qabdi uummanni Oromoo biyyatti nuu ala biyyatti hubachuu qaba rakkoo itoophiyaan miti kanuma isin jechuu barbaada galatoma maqaan kiyya mul'ataa guutuu Denver Colorado. Thank you. Welcome. Ayyana kabajamtoota daawwattoota keenyaa sagaleen hedduu hin dhagahamu warreen Jawaariin mormanii sagalee isaanii dhageessaa jiru. Maaliifillee Jawaariin akka walaaleffatan dubbachuu hin barbaanne gaafachuu dhabilee yaallee turre maarree hagaan xumuraatti walii dhuftaa otoo gara galmaan hin deemin dura sagantaa biraan keenya turtii gaara. Nakam. Ya. Biro tu nak nakam buat jalan. Nakam kasih. Nana kau ummatan garsiisaa jira haqa eenyutu qabaa haqa nama qabutu beeka akkanatti gabbaaniiti ibsa jiraatataa jiran handa si garsiisaa jirra Colorado irraa waliin tura. ሀገራችን ኢትዮጵያ ሽብር የሚነዛው አሜሪካዊ ዜግነት ያለው አሲያ ነጋው አሲያ አይሰማው አትባለ قلت قلبته